Sani jedhama isarraa dhuftanii waaqayyoos waldaa kanatti maal isiniif godhee meerraa jiran saba waaqayyoo dubbadha. Maqaan koo Tiksee Warraan jedhama. Kan jiraadhu Finfinneedha. Garaacha koo baay'ee na dhukkuba ture barreen gaddaadhaa kaasee ituun achi jiraadhu baay'ee gatii natti cimee obboleettiin koon sodaatte innaanis laqabtee ishee bira dhufe. Ishee bira dhufe innaan iddoo kanaan beeku ture. Asittis baay'ee na dhukkubaa ture. Naashinalis dhaqeeraa hospitaalasis deemaan ture. Garuu nan miisne. Garaachi koo yommuu na dhukkubu immoo baay'ee na bokoka. Yeroo na bokoka immoo baay'ee na dhiphisa. Wanta hulluqaa hin nyaadhu, waxxii xinnees hin nyaadhu, dafii nyaadhu naan jedhanii doktoroonni illee karaa hidda koorraas akka namaan ture. Garuu waan tokko nan miisne. Kana duwwaa mini naasaa waggaa waan baay'eedha bakka kan inni na godhee yeroo achi natti ka'u nanna koorraa baay'ee na wa'a. Baay'ee yommuu na ta'u bishaanidha dafee kan hin liqimsu. Finfinneetti yaa'u lafa deemuu hin danda'amu taaksiidha. Taaksiidha yommuu akkasittiin taa'u madaadha bakka akka madaatti na dhukkuba. Baay'ee hin jeeqama achi keessatti natti hulluqa. Waan baay'ee wanta garaagaraa natti jijjiirra ture. Achi booddeetuma as dhufeetu obboleettii koo bira jiru as obboleettiin koo jirti. Raajii kibira deemeette isheenis nama waaqayyo jasheebanidha. Eegasii inna bosee jedhees ciisee ture. Garuu intineedhe maaliif akkas naan jettee nan ka'e. Ishee wajjin dhufuu fennee wal qacarree turre garuu moobaayiliin akka carraa gaafa sana harkaa tabalaashee waliin argine masara biratti bukkeedha jettee natti himteetti. Innaan bakka nan dhufe intini kanuma laalee taappellaa malaalee asiin goree yommuu dhufu manni guuteera achi gara irraa sanan taa'e. As san dhufeeyyuu baay'ee na dhukkuba ture. Achi dhaabbadhee iddooma bakka intini tokko ishee tokko achi naas dheenan awwaara nan ta'anoo nan ta'an jedhee na dhibbisee nama dhaqee bishaan naa bituu seetuun argadhe natti tola ture. Naas taawwaquus barbaada ture sa'aatii sanatti garuu baruun jedha garuu waaqayyo tarrana ilaala taa'ee dideen taa'ee achi booddee namni bakka wanta akka keessan irra jiru fidaa jennaan asirra kaa'an achumaan akkas goree gara kanarra goree naabbadde. Isaan naabbaddu silas nan naabbaddaa namni si dhukkubu kaa dhaabbaddaa jennaan namootaaf kakkadhatanii nan dhiise bakka zimmee deema waaqayyo yoo fedha isaa ta'e mana fayyisa yoo guyyaan isaa ga'e yoo hin taane ta'e immoo haa ta'u. Isa jedhuudha salphaamini garaachi koo gaafa na dhukkubu nan jiraadhaallee abdiin qabu. Isa dhugumaadha obboleettii koodhaanis bakka akka tasaadha kan hin deemu bakkaan jedha. Garuu yoon jiraadhees yoon du'ees antaan kiristoosidha jedha. Darbe waaqayyoon illee na fudhadhu bakka hanniphina barbaadu jedhee boo'eera. Achi nan dhufe iddoo kana nan dhufe achi booddee gaafa kadhannaatti kaanes waaqayyoo fedha waaqayyoo ta'e nan fayya waaqayyo na fayyisuu barbaadna eessattuu na fayyisa isa jedhutu amantiin na keessa ture. Achi booddee waaqayyo isaa eebbisu namni waaqayyo isaaniifis kadhatee zayitiidhaanii achi booddee gara dhumaatti san nan dhufe gaafgatuma kadhatanii gaafa na bira ga'anii zayitii baay'isanii manatti naqanii gaafa sana asii ol fuula kootti deebisachaadha sagaan sooftiidhaan taragachaanii. Deebi'ee gale gaafa halkan san deebi'ee galu natti caale baay'ee na dhukkubee keessi koo akkuma jirutti madaa mana ta'e manaas jeeqamanii ciisuu hin dandeenye gaafa sana achi gaafi sun jimaata ture akkasumaan hin bulee achi qidaamee saanaan oolee sanbata saasa yuudiitti bari'u abishii rukutachuu fedhe abishicha fuudhee gaafa nan deemu akka tokko na godhe lafa buusee bakka gara naaqila shallashe waan ta'eef astaawwaquuf hin deeme gaafa deemu isa duriirra hadda kan ta'e lafi xuruutti hin bariine ture. Achi booddee na keessa maayinni jedhee bakka irra haadhuma isaa garaachi haadha saawudaajestii gochuu dadhabee akkasuma na keessa bulee na keessa ba'ee moobaayilii koo ibsadee gaafa ilaalu dhiiga ciccitaatu na keessaa ba'e. Dhiiga ciccitaatu na keessaa ba'e achi booddee deebi'ee abishicha dhugee ka'ee achi na nyaadhee
Churchii naqe. Churchii san naqu ala kan jeeqama bishaan ammaadha kan inni dhugun ture. Bishaanicha inni nama ammaa dhugurraa gaafa nama ammaa dhugu na jeequutti ka'e bishaanichi. Amma bishaanichi naa ta'uu dideera maalidha? Isa hedduutu keessa kootti natti dhagahame. Takka fayyina kootiin jedha takka immoo natti geeddareen jedha. Mucaa obboleettii kootii waan itti agarsiisena maal to go itti naate isheen. Achi booddee guyyaas nagali nagama kontaa'ee churchii taa'ee waaqeffadhe. Ofin ilaalu obboleettiin kun bira teesse turte maal na fayyee fakkaata waan tokkotu natti fakkaate ni waaqeffadhe hin jedhee nangalee sangalee si ala kan biddeen barbarree qabu hin nyaaddu na nyaadhee watii masaan hojjetan. Kan biraanaa hojjetee na nyaaddan turee isuma barbarreedhaan hojjetame na nyaaddan hee naan jettee ishee yeroo sanaaf isuma nyaadhee galgala isuma isaan nyaatanii nyaadhee bulee akkuma sana. Karaa yeroo deemu baay'ee na dhukkuba Addis Ababaatti deemee ture achi booddee gaafa nuuf ilaalu bakka fayyaa mantee noormaalii mantee wanta bulluqaas shaayis dhugeen ilaale waan tokkoyyuu naan goone barbarrees na nyaadde waan tokkoyyuu naan goone waaqayyoon na galateeffadhe. Harka keessa walitti buusaa gooftaadhaaf ilillee galata dabalaa. Amma guutummaadhaan guutuutti sadur si jeequu waggaa tokko kaastee isa dhiphataa turte hunduma isaatti harma fayyiteetta jechuudha. Iseera waaqayyoo fagalatu. Mee dhaamsa qabdu yoo qabaatte? Kan biraamoo yaa dhugaatiin koo ni lammataa gaafuma sana nan gadda waa'ee tajaajila koo yeroo koo guutuu kenneedha kan hin tajaajilaa ture. Dhan dhiisee bakka dhiiseera eegina dhukkubee halkanis ka'ee yommuu nan kadhadhe danda'e kadhadhusuma gaafachii koo akka tokko na godha waan ta'eef naaqla shallashuu barbaada waan tokko na godha naas taawwaka achii isa dhiisee ofii kooti kadhannaa dhiisee deebi'ee naa duutti ka nan gaddan ture baay'ee yeroo sana. Gaafa sana ituma na dhukkubu achi galanii mee karaa jalqabee karaa hin dhaabbadhu jedhaa innaan sa'aatii sanatti bakka sannan du'e dhibise karaa hin dhaabbadhu tajaajila koo manitti fufa isa waaqayyotti na waamicha koo uuman xumuraa seedhuuni anis amanaa achi galagalee yeroo sanatti tajaajiluma koo yaadaan karaa hin dhaabbadhu jedhee nan deemee isan deemee waaqayyoo fagalatu tajaajila koottis itti deebi'eera tajaajila koos itti fufeera waaqayyoon naa galate. Harka keessa walitti buusaa ilillee gooftaadhaaf dabalaa. Gooftaan si eebbisuu isa si gargaare gooftaa kibiraan fi bara baraan nu gabaatu isaa ta'ii noori.